Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii YouTube chaayinaal kennaa warri taatan hundinuu salaamanni kiyya kan jaalalaa kan inni irraa burqe isin haa ga'u isin jechaadha. Ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan egaa baga gammaddanii isin jechuu barbaada. Gama biyyaanin naa fi Nasruun yookaan goltee aartii Oromoodha waliif fayyinee jirra. Madaa tanaan dura wal dhabbii yaafii ta'isaa guutuu quba qabdanii jeetii yaada isin hundinuu alhamdulillah manguddoon kaan bidduu seenteen bidduu fixxe ammoo gartee taajuullee karaa mana isaatti yookaan manguddicha mana isaatti galcheetiin deebi'ee har'aan tana guyyaa meeqa aliin ammoo aliin hedduu takka lolaa jira. Tanaan boodallee rakkoon anaa fi isa gidduullee yookaan dhuftu taate isinis viidiyoo tana duraa hundarraa akka isin hubattanii jirtan waa'ee isaa naaf gala. Maaliif warri gartee har'aan tana kannaan maaliif as bahee jecha akkanaa dubbataa dheengadda nama tolaa fakkaatee yookaan nama fayyaa barbaadu fakkaatee jettanillee gartee warri yaaddaniis akka gartee naaf inni manguddoo fuula manguddoo hundaa duratti isa dadhabdee manguddoolleen achitti ana bira dabree hanqa manguddoollee itti aaree maal juuta kan gahee lolaa jira. Kanaafin anilleen dhaamsaan qabu kana as bahee isinitti himachuu barbaada. Taakkanaati egaa naayililleen egaa badde ani hin argine. Nageelaa badde hin argine. Hanqa ammaatti barbaadumatti hin jira. Bakka meeqaan dhaqe. Inshaallaati isiillee Rabbiin sirraa mul'isuu jaati du'aa inaaf godha. Tanaan dura akka naa fi jaarsi isii Khadirilleen sababa dubbii isiidhaatti wal dhabnee innilleen na komate quba qabdan. Waan inni irratti na komates quba qabdan. Iccitii inni ni baaftee jee isiillee tumaa tures quba qabdan. Kanarraa isinis kaatee akkuma mana dhiiseen deemte tuntana ammoo taaliidha. Anis akka nama tokkootti nagayaan barbaadaa jira, tolaan barbaadaa jira, yaa'ii fedhutti hin jiru. Komii aaraa yookaan Nasruu TV isaa caalaa kan uummata Oromoo hundaahu uummanni Oromoo natti aarii jechuun anaaf bu'aa hin qabu. Oromoon biyya namaa keessa jirtu akka waliin nyaanne jaalalaan akka waliin jiraattu barbaanna. Anis akka nama tokkootti akka mataa kiyyaatti gammachuu Oromoo dhaga'uu feena malee hamtuu Oromoo walirraa himattu yookaan Oromoo wal miitu arguullee hin feenu. Sun tana ammoo inni tola didee harka manguddoollee darbee na barbaaduu isaa niin arga akka inni na barbaadaa jirus dhagayaatiin jira. Ammoo kanaan booda isin uummanni Oromoodhaa sabni bal'aan warri na hordofaa jirtanii fi kan haaraya maatii YouTube chaayinaal kennaa taatanis dubbii tana gamanamoon akkanaaf hubattanii hin barbaada. Gaafa dhiibattee dubbiin isaatu karaa biraatti seentees dubbiin hin haftu waan ta'eef fuula duraan dubbaddaadhaa isallee achumaan koomentii jalaan yaada keessan barreessaadhaa fi yoo gartee inni kan dhaabu ta'u taate ani har'aas burus inni anaaf obboleessa. Tataa dura dabarteefuu sheenaadhaatti hin jira. Dhiibattee ammoo gaafa si geesse namni callisuus hin jiru. Akkanaati gamanumaan obboleeyyan kiyya isinis akkanaaf hubattanii hin barbaada.
aashaadhaa fi iddasiin illee gartee aashaan illee akkuma isaatti achitti harka na fuudhu jettee isin illee kaatee qalbiin isiidhaa laaftuudha yeroo laalu dhugatti gaa aaruma kiyyarraayee akkasiin lolte malee akka isaa sanii miti namni hujjaayee akka malee dhatti lolaa jiru isumaaf iddasiidha waan gartee irra dhaabbatee gaatee akkasitti lolus dhugaadha tanaan dura wallolle anilleen tume innilleen hadir tume maaliif naaf isa kanaatti irratti nasruu sanirra irra walitti ganda walit dhiyaata obboleeyyin garuu san hunda wallaaleeti arraantana kanin an tolaaf waan dabre san hunda dhiisee obboleessa kiyyaa isheen sun hundinuu haa haftu tanin tana dura illee si godhe ji'ee dubbadhee manguddoon illee itti aboosii balleesse waan kana jettee na adabdee adaba san na fudhachiiftee anis akka namaatti hayyee ji'ee guyyaa lama haasawaa sanirra kabulle baduma istiyya gartee aboo obboleessa kee akkamitti akkana goota jettee manguddoon sanillee narra buutte didee dinnaan achi bahee tanaafin anis isin dhageessisuudhaaf dhufe kanarratti isinis yaada keessan naaf qoodaadha waan naan jettanillee isinumaa beeka koomenti jalleen waan takka takka naaf barreessaadha dubbiin tun dhiibattee gaafa bakka biraa geessi isinuma gartee warra na daawwatuutiitu booda deebi'ee ammas waan biraa naan jaha obboleeyyan kiyya waan duraan wanna jecha hunda dhaabeetiin jira nasruudhaa fi aashaadhaa fi alii bira dabrii uummata oromoo guutuu addunyaarra jiran hundaa'uu dhiifama annan waan nama mufattaniif hanqatanaan duraa waan dabreef akka isin nama mufattan niin beeka waan hin godhellee niin beeka isinis numa beektan tana hundarraa ammoo wanni kiyyatuun wanni nan godhe sun ana qofa osoo hin ta'in ana bira dabree uummata oromoo guutuu addunyaarra jiru hundaaf barumsa ta'ee jeetiin abdadda waan hin ta'an ifumaaf abbaa fi miidhaan ta'e abbaa qubni fi kun yoo miite suma laalataa akkasitti abbaa fi miidhaan ta'e tanarraa isinilleen akka dhiifamanaaf gootanii isiniin jechuu barbaadaa obboleeyyan kiyya ta dabarteef ammoo tagartee aliidhaa akkuma isinis harkaa turtan inni ammallee deebi'eetti dubbii biraa uumuudhaaf yookaan yaa'ii biraadhaa dhandhaaruudhaaf yaalaadhaa jira. Tarkaanfii isaa itti fufaa jira. Isinillee gamanumaaf akkanaan hubattanii tasaa inshaallah yoo gartee akka namaatti obbolummaadhaan dhiigni namaatu namaan dhumu waan ta'eef ilma namaatiin nu gidduu taa'ee aboo badiin tun badiiteeti bakka kanaattis ja'anii badiisan hayyee'ee badiitii jedhanis fudhadhee dabarte yommuu inni ka deebi'ee hoona jojja'u taate tanuma tana dhaalaa hammaattuu dhufa isinis obboleeyyan kiyya booda dubbachuun nafu ammoo dubbadda ammoo kana dhaamsi kiyya dhaamsa obbolummaati dhaamsa lammummaati dhaamsa obbolummaati viidiyoo tana akka argitanii laayik sheer gootanii uummata oromoo hunda biraan akkanaaf geessanii barbaada nama baay'eedha warri natti aaree jiru kanarraa isinis yaada kiyya hubattanii viidiyoo tana sheer gootanii nama hundi biraan akka geessan duraan dursee laayik godhuudhaan babal'iftanii akka facaaftanii wal biraan kana dhaamsi kiyya tagartee obboleettii kiyya aashaa warra nasruutillee isinillee kaate aarii keessa jirtuuf naan lolte baga naan lolte maali hin komadhu akka nama tokkotti isin obboleettii osoo nallee dhoohittee waan feete na goote nillee ni jeenfadhu nillee wannan jiru ammoo
qaaliidha. Inshaallah waliin itti dhufnu agarra fuula dura. Saniifuu tagartee Aashaatiif kana rabbi si haa laaffisu nan jaa. Ani akkumaan viidiyoo sana dura dabartetti dubbachuudhaaf yaaletti jaartii xiyyaa dasiillee yoo agartee isiin akka namaatti bultii irraa qabaattee niin galeettu taate waan intaraan dura balleessi guutumaa guututti niin deebisaaf niin godhaaf. Yoo kana kan hin godhu hayyattu taate ani obboleessa kiyya suudhaan waliif fayyuu qofaa mileen xiyya malee ta'isiidha dilasiisii miti. Jaalala wanni hundinuu kun kana nageetti hanqaan viidiyoo biraatiin isin dhufutti.